Abeet 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 yaa fardi beete namichi abeet abeet yaa fardi beete akkuma argitan egaa roottaan illee mana dhiisee har'a deemtee jirti. Wallaahi nama gaddisiisa baay'ee tokko. Ay jireenya, ay addunyaa, ay jireenya, ay bara. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Bicha akkas taatee rabbi nagaan isheef haa buusu. Hafuuraa citaa akka kanaa cinqama. Ani hin beeku ufumaa isheefu warootii laata jechiin dubartiin garaatti baattu boqonnaa barbaaddi. Waan hundaa barbaaddi. Akka kanaa cinqamtee wallaahi hafuuratu ishee citaa dubbachuuf jechuudha. Ijoolleen lama faana rakkatanii dadhabanii barriitti qullafanii akka isheen hin deemnee fi waan hundaa shaanxaa akka ishee fudhattee manaan baannee barriitti qullafanii hin diddeen nan deema malee jettee yoo dubbattuyyuu harganaa la cinqama takka mataa qabachaa takka maddii qabachaa akkasiin dubbatti. Mikinaata isheen ittiin deemaa jirtu immoo Abrishii fireendii isaa durii wajjiniin buttaa jiraa deemee jira jedhanii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Jireenya ofii dhiisanii waan darbee tokko wajjiniin gizee fiiganii baay'ee laphee namaas cabsa. Baay'ees namatti dhaga'ama. Baay'ees amma of jibbitanitti sin geessisaa jechuudha wallaahi. Ilaala jecha haadha manaasaa kabaja haadha manaasaa dhiiseeti. Isa kanaan dura laayii fi wajjiniin dabarsaa ture wajjiniin fiigee jecha ishee dhaga'ee jechuudha. Faana irra buttaa jiraa deemee jiraa jedhan. Silumaayyuu haasaan ni haasa'u yoo argitanii jiraattan haasaa keessa. Wallaahi akka inni ishee maraattu ishee gochaa jira jechuudha. Akka isheen maraattu. Ishee wajjiniin akka isheen mistirii durii hin haasofne godhee dhufee dura darbee ishee argee akkas godhee akka isheen cannaqamtu sila dubartii garaatti baattu kana wallaahi laazim. Baay'ee tokko wallaahi annatti dhagame bakka ishee wallaahi nan boo'e. Bakka ishee sana nan boo'e. Maaliif dubartii taanee garatti deemnu hin beeknu garatti baanu hin beeknus akka taanu hin beeknu. Baay'ee argineerra bu'aa bahii nutis jechuudha. Dubartii taanee. Kanaaf bakka ishee sanatti of ilaalee hin boo'een har'a. Maaliif yoo isheen akka kana cinqamtee nama garaatti baatu dingata cinqitii kana keessa wayii waa tokko yoo taate inni akkuma har'a ishee irratti of tuulu kana inuma jiraata boruullee han ta'uu hin qabu. Anuma du'eetu badaa jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Akka kanatti utoo boossuu utoo himimmaa ishee ofirra hangalaastuu uffata ishee shaanxaatti naqattee gara buttaa jiraatti deemtee jirti isheenis. Innis immoo waan jennee waliin haasofnee jira jecha sana cabseeti. Didee intala wajjiniin deemee jira jette ani akkan xinnoo tasgabbaa'uun barbaadaa jira. Harga jechi haasa'uufuu hafuura kutaa kana haasofti jechuudha. Hafuura kutaa ala urgufamaa ala akkasitti jechaa kun akka kanatti dhugaa rabbii. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Jireenya ofii dhiisee waan beekaa wallaahi. Intalli silmaayyuu wayiin yoo buttaa jiraa deemte malee miila koo asii fuudhee hin deemu jettee tun kana achi asitti immoo jireenya keenya jiraannaa jettee jirti intalli duruma dabarsitee jechuudha. Intala sanaaf jedhee har'a jireenya isaa diigee jechuudha. Jireenya isaa diigee jechuudha. Akkuma jedhaniyyuu birriitiin hanqatareera jedhee jette miti isheen illee. Wanti sun dhugaa ta'uu nafu inuma jedheera ta'uu nafu akkan ilaalutti namni dubartii yaada manaasaaf kabajaan kennine eenyumaafuu kabajaan kenna jedhee yaadu. Waliin nyaatee waliin dhugee libsii tokko waliin uffatanii waliin maatii isheellee amma loltaatti geessee isa faana irra cittee baatee isa wajjiniin finfinnee dhuftee maaltu siin gashee jireenya koo keessaa amma jettuutti geesse maatii ishee gizee duraa jechuudha. Kanadhaan booda isaa maatii malee hin bareedan. Aamsa tokko waliin aamsa dabarfadhu barbaadu warri viidiyoon kun isin bira ga'e maatii keessan wallaahi dhugaa isinitti waan narra geeru waan hin argeeru isinitti haasaa jira. Maatii keessan halagaaf jettanii maatii keessan hin dhabiina. Halagaaf jettanii haadha keessan abbaa keessan obboleessa keessan hin dhabiina. Isinitti hin fakkaatiin. Wallaahi akkuma jibbi jiru jaalalli jira. Shururuu akka jedhu kanatti nafu isinitti hin fakkaatiin. Dhugaa rabbiin isinitti wallaahi. Gaafa achiitii sin quufte jette gaafa quufte jette
waan daqiiqa tokkoon lafee keessan sin cabsitee si biraa deemtee halagaan jechuudha. Gizee sanatti immoo bakka isinitti baqattanii bakki baqaa keessanii maatii keessan obbolaa keessanidha. Akka fe'ee wal abdanis akka fe'ee wal jaallattu teessa. Itti baqni keessanii eessatti baqatture garuma maatii keessanitti mitiire. Kanaaf halagaaf jettanii maatii keessanii dhabina. Ani wallaa aamsa isinii dhaama dhugaa rabbii wallaahi laazim. Ela gaafa achiisin isheen gadi dhiitte sin darbattu eessa dhaqxu achuma dhaqxe. Gaafa sana immoo maatiin keessan immoo ofii si lolanillee ofii maal ta'anillee ofii sitti aaranillee malee akka halagaan immoo sirratti harka dhiqatu hin barbaadan. Akka isin irratti halagaan immoo afaan ol jedhee sin ilaaluun barbaadan. Dhugaa rabbii akkam fe'ee ta'eyyuu gaafa rakkina kee isaanumatu dhufee si biratti argama. Gaafa miidhama keessa isaanuma obbolaa keessan haadhuma keessanatti dhufee si biratti argama wanta ta'eef halagaaf jettanii halagaa garaa ga'uuf jettanii maatii keessan obbolaa keessan wallaahi hin loliina. Dhugaa isinitti ruutaa irratti ilaalaa ruutaa irratti barumsa isinii haa ta'u obboleettii ishee amma xiqqeessanii manatti haftuu hinaaffistee jedhanii giza isheen gadi baatee obboleettii ishee faanarraa qulfii mana eddee abbaan ciisuu fudhattee barri bantee faanarra baddee jirti jedhanii giza isaan haadhaaf obboleettii lamaan wajjiniin gadi baanii dubbatanii maal jedhee uummanni miidiyaarraa gaafa sana jechuudha. Hinni naaffistee manatti haftee jirtaa jedhanii isheen dooftora waan manatti haftee illee qabdu nama bultii qabu kun amma deessee jirti nama jireenya ishee qabu jechuudha. Manatti hafteetiin qannaatee hinni naaffiste jedhanii obboleettii ruutaa kana gadi galgashanii mataa gadi galgashanii ruutaan illee gizee sana maal jette gizee sobdee fakkeessuuf har'ammoo gaafa jaarsa ergattu. Gaafa jaarsa ergatanii sanatti obboleettiin gadi baatee maashaallah gammachuu obboleettii ishee ibsitanna maal jette ruuttaanii warri har'a sobee fakkeessu akka nani biyyaa bahu na godhanii jettee boosse abrish akkas jedhee boo'ee jechuudha. Gizee sanatti egaa obboleettiitiin jechuudha. Har'a immoo sobanii fakkeessu hin ilaaliina hin dhagayiinaas jette obboleettii ishee qeexxee obboleettii ishee arrabsaa turte jechuudha. Wallahi viidiyoo la duubatti ilaalaa viidiyoo isaanii duubatti deebaa ilaalaami. Viidiyoo isheen maatii ishee jechaa turte duubatti ilaalaa. Dhugaan isinitti hima. Akkas jechaa turte jechuudha. Har'a immoo gizee sobanii fakkeessamu baay'ee tokko saddadamne baay'ee tokko garaa nu xuxxee baay'ee tokko har'a immoo waan kana argu maatii kootillee kana ga'ee argu kana gammachuu guddaan natti dhagahama. Inni kaan fakkeessuuf jette obboleettii ciddee obboleettii xiqqeessaa turte lama ta'anii abriishii wajjiniin jechuudha. Ila halagaaf jettee maatii ishee dirasii obboleettii ishee dirasii miidiyaa irrattis boossee ruutaan kun obboleettii ishee xiqqeessaa turte. Hinaa ila isa uummanni jedhu bichaa miti isa miidiyaan jedhu bichaa kan ta'in ofii isheeyyuu jechuudha. Kanaaf har'a immoo ilaalaa itti gallishee shaanxaa fudhattee eessattee warruma duraa jechaa turte abbumaa fi haadha biratti deemte jechuudha har'a gaafa rakkinaamu. Kanaaf maatii keessan obbolaa keessan halagaaf jettanii hin loliinaa hin jibbiinaas dhugaa rabbii haa jiraatan achumatti hammaatanis gaaromanis. Gaafa rakkina keessanii fiiganii sin qaqqabu. Gaafa namti sin tuquu hin dandeessu. Gaafa akkasiif qoricha har'a eessatti itti baqni ishee eessaarra warruma isheeti maatii isheeti itti gallishee jechuudha. Kanaaf gizee duraa han isheen jechaa turte viidiyoon ishees waan qabatamaa lafa jirudha. Har'a immoo isaanumatti deebitee baqattee kunoo gaafanni ishee tuffatee waan jaalallee duraa wajjiniin olii gadarree Finfinnee keessa amma immoo cirraasuma isaayyuu buttaa jaraa afaan irra deemee jechuudha. Kun akka kanaatidha jechuudha. Kanaafuu dhiiraaf jettanii maatii keessan irraa fagaatina. Dhiiraaf jettanii maatii keessan hin loliina. Maatii keessan hin xiqqeessina. Isinitti hin fakkaatin dhugaa rabbii isinitti hima wallaahi laazim. Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Har'atti isheen itti baqachaa jirtu maatii ishee dur xiqqeessaa turte miidiyaa irratti jechuudha. Otoo jaalala ishee dhugaa qabaate waan dura dhiisee kana dubartii garaatti baattu kana waan taatu hin beekamu. Cinqitii kana keessaan maal taati laata? Cinqisii kana keessaan immoo maaltu itti dhufaa laata jedhee mana ishee biraa socho'u ture nama garaatti baatu. Otoo isheef yaadatee dhugaa jaalala dhugaa isheef qabaate bakka dhugaa yoo isheef qabaate har'a akka kanatti cinqitii kanaan dubbii fidanii homa fidanii sammuu ishee nyaatanii akka kanatti gatee deeme har'a fireen dirrii fudhatee jechuudha.
Kanaafuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Hin dogongoriina yoomiyyuu dhugaa rabbii hin dogongoriina isinitti fakkaatiin gaafa sin faana irra taatanii sin faana fakkaatte gaafa immoo xinnoo tokkotti maatii isheen amma maatii isheetiin nagaa buuste gaafa isheen maatii ishee irraa nagaan buustee qabe Abirish ishee wajjiniin tokko hin taane jechuudha. Gaafa isheen maatii isheetiin araaramtee qabde gaafa haati ishee mana ishee dhufte obboleettii ishee dura wal lolanis haati walitti araarsite edde gaafa sanaati Abirish akka duraa ta'uu dide jechuudha. Igza isheen maatii isheetiin loltee safaan irra jirtu gubbeetti baata. Ishee malee namni hin jiru. Malee jaallannaan hanuma isheen qabdu wajjiniin malee ishee bicha jaallachuu miti. Jaallannaan hanuma isheen qabdu waliin. Baay'ee tokko nama gaddisiisa wallaahi laazim. Akka kanatti gatee sokkee akka kanatti mimmaa isheen galaaste dhaabattee na gaddisiiste wallaahi.